fiiliin ammaga arba hunda odoo ta'in arba jarri abrahaadhaa ittiin gaafatee kaabaa diiguuf deeme san jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim jenneetti qaraana. Alam tara jechuun saatiin agarree yaa ergamaa kiyya je. Ergamaan duuba gaafa sanii fiifuun arkamni addunyaa irratti alam tara kam ijaan rabbiin. Wanni kun waggaa wanni sun hojjetamee fi taateen sun taatee fi arkamuun ergamaadhaa bakka takkaa jedhan. Ergamummaanuu dhalatuun isaanii amal fiili. Saniifuu alam tara jechuun san agarree ati milikkata waan sanii jechuu. Yookiin yoo alam tara jechuun hin beekne isaati. Kayfa fa'ala rabbuka akka rabbiin kee hojjete hin beekne saya. Bi'asaabil fiili warra arbaan duule sanitti jechuudha. Warra arba fayyadamee arbaan duule eenyu jarri sun abrahaadha. Abrahaan gaafa san eeysarraa ergame dhiiroo. Aksuumirraa gara Yamanitti ergame. Yoo Aksuum gaafa duraa Yaman koloneeffatee turtee yeroo san keessatti. Najaashiin ergee ajajaa waraanaatiin inni ajajaa waraanaa kabiraa tokko biraa jeese innummaan biyya fudhate jechuudha. Sanin magaa Abrahaan kun maaliif waan akkasii hojjete dhiiroo? Wanni inni hojjete yeruma sanuu nama badaadha. Fuudheeti ummata hajjittichi deemu laalemma. Maali jarri kun eeysa deeman jee gaafate akkanaa bar hajjii jedhaniiti Kaabaan manni tokko jaaramee biyya Arabaa kana keessa jira. Sanittichi deemanii jennaani lakki anaatiitu asii jaaraa fi maal godhu karaa dheeraa deemanii lafaanii miti. Tiyya tanaa ziyaaranii jee maal godhe mana jaarimma. Mana kanama bulukee tokko warqiin tokko qarshiin akkasii jaaree fixe mana bareechee. Kana duubaree uummanni haasin maquu barbaadee mere. Kana aaraabichi tokko tiifateen tokko waan kana arge. Maali manni kan bareedu bar Abrahaatiitu asii jaaree bakka Kaabaa biyya Arabaa keessa jirtu sanii isii sanatti uummanni haa fayyadamuu jee jaaree jennaan. Dhufee makunulaa duratti sagaraa baheetuma fuudhee dibee biraa kute bakka. Deemi Kaabaa teenyarraa nama deebiftaa miti. Teebaduu qabdi jeetti dibe duraayi. Dhufee arkemma akkana hojjette Araboonni bakka tasaanii sayyoon dhagaa takka takkaan fuudhee baaritti narre jee wataadara isaa fudhatee deeme jechuudha. Alam yajaal jeelaa kunoo rabbiin. Alam yajaal jechuun hin goone sa rabbiin godhe istifaaman taqriiriyyiidha barlaamma. Godhe keeyda'uu jechuun tooftaa isaanii sanni godhe. Fi tadliil dhaabama godhe jechuudha. Tadliil jechuun dhaabama achi buutee nagare ni barbade jechuudha bakka rabbiin. Warsalaaleen jechuun isaan irratti gadhiise. Isaanitti erge samiirraa xeeyiran jechuun allaattii yookiin shimbirroo abaabiilee jechuun murnaan gareedhaan deemte malaa shimbirrooni. Shimbirroo baay'eetiitu dhufe jechuudha. Shimbirroon tun dhagaa fudhattee deemti. Tarmiim jechuun rabbiin himu jira. Tarmiim jechuun isaan darbate shimbirroon tun biijaaratiin dhagaa min sijjiiliin jechuun matooni yookiin xuubii ibidda jahannamitti gubamte san. Sijjiil jechuun xuubii gubamtee akka dhagaa taate jechuudha. Akkuma rasaasaa silaa wantini waan tuyxee takka gamuma gadiitiin baatimma. Shimbirroon sun isii tana sadiin deemtii jaan. Takka qottorru fudhattee deemtii. Lamammoo qottee isii keessatti ka fudhattee barartee dhufte matuma gubbaan irra buufte jechuudha bakka. Misaayilii cimaadha wanni kuni nukleeraa irramma addunyaan himtu kana ni caala beekama kuni. Dhaqeetumarra bu'aa asiin seeneetuma jalaan baajaa waan inni irra taa'u sanii fi isaas walumaanuu akkasitti barbadeessee fixe rabbiini. Faja'alahum jechuun isaa inni godhe rabbiini ka'asfin ma'kuul akka alalaa jechuudha. Asfin ma'kuul jechuun beeyladaan amma alala guyyaa laal waan nyaate halkan deebitee isa kana keessa deebitee dhooyite jechuudha. Akka alalaa san yookiin yoo ka'asfin ma'kuul jechuun akka baala raammoon nyaattee jechuudha. Baala bishingaa baala margaa kan raammoon nyaate. Raammoon maal goote ni uurti. Dhagaan sunis akkasitti dhayitee qaama isaanii gingilchitee fixxe jechuudha. Akkuma rasaasaati asiin seentee gamachaan hin baati. Gubbaan seentee jalaan baati. Akkasitti qaama isaanii gingilchitee fixxee faayidaan ala goote abraa qofaa keessa hafee jaan. Abraa sanuu rabbii wanni hambiseef galee seenaa tana himee jechuu bakka. Isumaa'uu humni isaa karaa kanatti irraa buutee jechuudha. Achitti harkaa darbamaa asiin miilaa irraa bu'a shorroqaa akkasii galee seenaa tana hoggaa himu achumaan lubbuun keessaa baate jarri hundichi dhumanii lakkoofsa isaanii immoo Allahu aalam rabbumaa beekaa.